Adaraa keessan qimamochi mana madaamii waan akkanaa kana irraa adaraa keessan ofii gadhaa wanta akkanaa mana madaamii keessatti hojjechuu yookiin gola madaamii keessatti hojjechuu jechuudha. Wanti kun dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama jibbisiisu ijoollee keenya irratti ijoollee afoo dhufanii ishee akkas gootu osoo hin taane kan fakkeenya ta'uu fi ijoollee diree dhufaa jiraniif illee fakkeenya hin ta'a barnoota irraa argatu jedhee tanan viidiyoo kanas ni waraabaa jira. Adaraa keessan hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaatii waliif sheerii godha irraas of eegaa adaraa keessan obboloota koo adaraa keessa wanna akkanaa kana irraa of eegaa sirriitti jechuudha. Maaliif hojjechuu baate waan ta'eef kaayyoo qabda waan ta'eef miti kan baatan kaayyoodhaaf baatan karoora baanii hundumti keenyaa hundumtu kan jaalatee biyya ofiitirraa biyya ormaa dhufu hin jiru abadan. Hiyyummaadha bakka hiyyummaadha irra caala kan biyyaa nu baase hiyyummaati biree biyyaa nu baase malee quufnee miti. Qabaannetii miti dhabnee biyyaa baan of jijjiirranneeti maatii keenya jijjiirranneeti ofan jijjiirra jetteeti maatii kiyyan jijjiirra jetteeti obboleewwan kiyyan jijjiirradha jetteeti kan biyyaa baatan garuu gaafa nuti as geenyu wanna keessa dabarreessan irraafannee gola namaa keessatti waan hamaa dalanne jechuudha. Wanta isaan nurraa hin barbaachisne wanna isaan nurraa hin jaalanne wanna isaan isatti nutu wanna hin jaalanne ofii keenya garagallee hojjennaa jechuudha. Kuni ta'uun qabu abadan. Gola namaa keessa teechee waan badaa hin hojjetin abadan. Gola namaa keessa teechee waan akkanaa hojjetin. Ilmi namaa hin beelofta taanaan wanna kiisii keessatti si guurrachiisee carqii kee keessatti uffata keessatti si guurrachiisee viidiyoo si waraabsiisu hin jiru. Beelofti taanaan hattee nyaachuu dandeessa rakkoon qabu. Hattee nyoo taa'ii nyaadhu hatiitii taa'itii nyaadhu maaltu viidiyoo waraabuu si arge yoo beeloftan. Ilmi namaan beela uumati ijoollee keenya baay'ee beela'aa jira mana madaamii keessatti baay'ee beela garuu erguma beeloftanillee wanta sanii maal gootanii gizuma sanii nyaadhaa viidiyoo waraabinaa nyaadhu garaa keessatti nyaanni fi fuulli dhosaan qabu nyaadhu dirgim godhiiti hoosii agarteellee qonqonna qaba jedhiti nyaadhu nam beeleeniiti. Kanaan obboleettiin keenya kun kaarakkinni ishii irra ga'ee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf isiniif hin fida viidiyoo isaa jechuudha wanta rakkina isheen irra ga'eellee jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota keenya keessattuu ijoollee haaraa dhuftanii waan hin beekne fi miidiyaan kun nama dogongorsiisuu danda'a. Ijoollee fakkeenya fooloo guurrachuudha waan akkasii kana kan dalaganidha. Waan gaarii seetanii dalagan garuu jireenya keetii irratti dhiphina guddaa sitti fida. Kaayyoo keetii irratti dhiphina guddaa sitti fida jechuudha. Maaliif har'a ati gaafa tokko gaafa biyyaa baatu maatii kiyyan jijjiiraa yookiin immoo mana ijaarradha lafan bitadha. Waan wayiitiif biyyaa baatan malee namni akka horii yaanee biyyaa baanee miti kaayyoo qabna hundumti keenya wanta shamarra ta'e namni kaayyoo hin qabne hin jira jedhee yaadu yoo namni sammuu xiqqoo ishii waa hojjenne yoo ta'e malee hunduyyuu kaayyoo qaba kaayyoo mataa isaa qaba jechuudha. Kaayyoo mataa keessanii erga qabaattan immoo booda hoo mana namaa gad jedhanii bulan wanna badaa hin hojjetan mana namaa keessatti. Maaliif erga kaayyoodhaaf biyyaa baate erga karoora biyyaa baate jechuudha. Kanaaf wanna akkanaa kana gola namaa keessatti hojjetina adaraa keessan maqaa xannacha tokkotu foon hunda ajjeessaa jedhan namootuma tokkotu ijoollee shamarran biyya arabaallee nu hunduma keenya nama hojjetanii of jijjiirra jennullee maqaa keenya nu balleessa. Shamarri takka yoo badde hundumatu akkasitti badeedhanii maqaa keenya nu balleessan. Amma kunneen hundumti waliin ga'ee jira jechuudha. Viidiyoo ishii kun bakka hin geenye hin jiru. Aboon akka gizee duraanitti miti sirriitti nu laalti tiktookii kan sirriitti ilaalu snaappii sirriitti ilaalu instaagiraamii sirriitti ilaalu feesbuuka sirriitti ilaalu yuutuubii sirriitti waan isaan hin laalle hin jiru hunda isaanii hin laalu isaan hunduun margu waan ijoolleen keenya hojjettu immoo nutti agarsiisu laa ijoolleen keessa waan hojjetteen hin jedhu dhugaa rabbii jechuudha. Waan gaarii hojjettes akkasuma waan gaariidhaas jechuudha yoo waan badaa hojjettes waan badaadhaan akkasumatti qabu jechuudha akkuma nuti isaan qabnu kanatti jechuudha. Kanaaf gola namaa keessatti immoo mana keetii miti mana namaa jirta obsiitii gajjadhiitii mataa qaqqabadhuutii dabarsi dalagi malee waan akkanaa hamaa kana waan namatti fokkisaa kana hin hojjetina. Namni qoonqoo keetii fi miti amma mucayyoon kun beelofteetii miti kan akkatti carqii keessa nyaata naqattee wanta hin taane kana gootu fooloodhaaf viidiyoodhaan waraabte. Namni qoonqoon qabe namni beela'e yoo beelofte viidiyoo maala waraabati yaafuu beela'e viidiyoo dhiistii moobaayilii harkaan qabachuu maan deemaree hatee nyaadha yoo hattee illee nyaatte bee rakkoon qabu garuu hatteet viidiyoodhaan waraabda. Sammuu akkamii yaaduu gizee tokko waan gaarii hojjedha gizee tokko ijoolleen keenya ofumaa keessanii balleessitanii jarri badaadha nyaarallee ittiin guurinaa jiratti
hara fuula kee ibsi fuula kee fatatti godhitu yoo jetadhu mana namaa keessatti akka waan kuroo fi gooshii si ajajje hin aartan hin aarin hawaasaa si ajajan jechuudha garuu isaan nama aarsu san dhugaadha nama aarsu garuu hin aarin maaliif hojjechuu baate of jijjiiruu baate kaasitu bayi malee situ biyya keetii bahee isaan bira dhufe erga dhuftee moo dirqama waan isii siin jette san hojjechuu qabda sa'aatii si ajajjisee hojjechuu qabda of hin didin jalaa hin didina ijoollee baay'ee nu tuffatu ofirraa nama laalu waan akkasii kana jedhu jechuudha bakka sareetuun daa'anii jedhu ijoollee waan takka jechuudha maana baay'ee arga namoota baay'eedhaan walitti dhufeenya nan qaba isaan dhugaa dubbachuudhaaf maaliif bakka naqatti wajjiniin kolfaafataan jedha bakka ijoollee isaanii bakka akkuma waan kun akka ijoollee makee beenya keenya agartanii walumaan taphadhaa akkasin jedhaa bakka mana nama tokkollee gaafa dhadhu caljetteen taa'in keessummannatiin dhandhee nuti sarraatanyaa keessummannatiin dhandhee bara hojjedhu sarraatanyaa taanfaana saba farbaaddaa taatu hojjedhu bira rakkoon qabu gaafa sassi jaalatu gaafa teessi zabdettee teechee sun sarraatanyaan teenya akkana jedhanii ammuma tana sitti bilbilanii raawwatanii si qabu bakka si qabnaan hagasuma ofirraa si baasu jechuudha. Kanaaf bakka dhaqxanitti fataa jedha ofirraa. Fataa jennaan jarri sin jaalata dhugaa rabbii sin jedha. Nyaara keessa ittiin guurina. Daa'ima isaanii ifatina. Isaan irra tokkoffaa jarri kuni kasi jaalatanii yoo ati daa'ima isaanii jaalatte qofa. Yoo ati isaan daa'ima isaanii jaalatte kapkaapin qabdee wajjin kofaltee wajjin taphattee si jaalatu yookiin sin jaalatan. Inni lammaffaan immoo waanuma hojjetin illeedhaati. Okkee jedhii jojjumaan kokkolfi waan ishii siin jette san okkee jedhiiti waliin kokkolfi yeroo baay'ee kokkolfuu guddisi wajjin kokkolfuu sin hin jedhu bakka jedhi fuula kee ibsi bakka okkee jedhiin gizuma ishii siyaamtu dafi jalaa waadhuti waan isaa siin jedha ishii jedhiin bakka isa isi jedhu xalxa yoo jette san bakka sin jaata ati immoo of gubaa nyaara guuraa yoo ishii siyaamte akkas jechaa sin jaalattu jechuudha si qabdi tokkoffaa daa'ima isaanii yoo jibbite daa'imti isaanii yoo si jibbite atis jibbite jarri si jibbite bakka hadhiisi qurxii kee beekaa akka jarri si jibbitu abadi sin dhiistu haga oggaa lamas teechu tokkos taatu shin haga san akkasuma si gubaasi jechuun jiraatu jechuudha kanaaf daa'ima isaanii gaafa jaalatte immoo isaan tokkoffaa daa'ima isaanii jaalatu waan ta'eef daa'ima isaanii jaalannaan kalaas si jaalatu baay'ee akkasuma nyaata isaanii kana hoo garaa isaaniitti tolchinaan mana qulqullina laaltu jarattee mana qulqullina irra jaallattu nyaata kana irra laalte nyaata ati maaragiin hojjettee daa'ima isaanii maaragiin qabdee isaanis akkasumatti naani bakka Mashallah nama dhibbatti bilbilta akkuma ati gizee badduu taate nama dhibbatti bilbiltu gaafa ati gaarii hojjettellee nama dhibbatti bilbilta akkasuma dhugaas hin jedha kanaaf immoo maal gootan isin kaayyoo qabda waan ta'eef waa hunduma isaa obsaa dabarsa yoo isaan sinii lolanillee ittiin deebisinaati deemaa kilaasii keessan galaa bo'aati deebii hojjedhu akkasumatti dabarsaa ture ofii kooti waan ofii kootirraa dabarse akkasumatti dabarse gizee namni na aarse gizee daa'imtillee na aarse waan dubbadhu deematan kilaasii kiyya galee bo'ee saniin booda bakka deebi'ee hojjedha waasan maaliif jijjiiramaaf waan ta'eef hojjechuuf hanbayu waan ta'eef isaan mana biyya koo dhufne ani qaxaran isaantu na qaxarate isaantu damoo sana kaffalaa jira waan ta'eef kanaaf adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhaa gizee mana madaami keessa hojjettan dhugaa dubbachuuf kanaaf viidiyoo kanarraa waa hin barattu jedheetan viidicha kana sinii waraabe adaraa of eeggadha waa hundumaayyuu of eeggadha mana namaa keessatti dhugaa dubbachuudhaaf gaafa ati gaarii taate namni illee gaarii si ta'a jarri illee gaarii si ta'a gaafa ati badduu taate jarri baddu si qabnaan takkitti daa'imni isaaniitti si qabnaan isaan illee si qaban yoo ati daa'ima jaalatte isaan si jaalatu yoo ati daa'ima jibbite isaan illee si jibbu namni kamiyyuu jechuudha haati sitti kaanan daa'imti sitti kaate haram bakka jarri takkasitti namni tokko sitti kaanan hunduma sitti ka'a kanaaf of qoxxuba maaliifin nutu isaan bira dhufe isaan nu bira dhufne waan ta'eef gorsi kun yoo isinitti mijate ijoollee akka keessaniitiif sheerii godhaa keessattuu qimamochi mana madaamii jiran sheerii godhaa adaraa keessan dhaamsi kuni qimamochi akka mana madaamii jirtan hundumaafuu si fayyada marsaa lammaffaa immoo isinii qabadhee tan dhufa jechuudha waan micayyoon sun irratti geesse viidiyoo itti aanu isinitti dhufa jechuudha sagalee ishee isinii fida waaqayyo sinaatis lafa nagaa